Muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru dhiyeenya kana dabalaa dhufeera. Sababni inni ijoon immoo gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan dhiyeessitedha. Yeroo hundumaa Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafa dhiyeessitu yaaddoo guddaan Asmaraa keessaa dhaga'ama. Sababni isaa immoo Itoophiyaan Asabiin barbaaddi jedhanii waan yaadaniif. Kana hordofees dhimmoonni adda addaa ka'aa jiru. Eertiraan mootummaa Itoophiyaa ni himatti. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaa Eertiraa himachaa jira. Torbeema kana keessa mootummaan Itoophiyaa mootummaan Eertiraa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an kan akka Faannoo fa'aa dabalatee TPLF wajjin ta'uun waraana irratti banuuf jedhee xalayaa tokko UN'tti galfachuu isaatu gabaafame. TPLF fi mootummaan Eertiraas dhimma kana irratti ibsa baasanii jiru. Himata mootummaa Itoophiyaa kana haalanii jiru. Hariiroo homaa akka hin qabnee fi mootummaa Itoophiyaa irratti waraana banuuf sochii homaa gochaa akka hin jirre ibsanii mootummaan Itoophiyaa ofumaa dubbii kaasee ofumaa immoo himata akka jirudha kan isaan ibsanii jiran. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin warra maqaa dha'uu keessaati hidhattoota adda addaa biyyattii keessa socho'an deeggaruun leenjisuutiin mootummaan Eertiraa cina akka jiru yeroo baay'ee ni ibsa. Ifatti garuu maqaa hin dhoofne. Haa ta'u malee duubatti deebine yoo ilaalle Eertiraa keessa buufatanii warra turan keessaati tokko waraana bilisummaa Oromooti. Bara 2018 ABO'n qabsoo nagaatti amanuun gara biyyaatti deebi'e. ABO hayyuu duree Daawud Ibsaatiin durfamu jechuudha. ABO'n erga gara biyyaatti deebi'ee qabsoo nagaa akka gaggeessu ibsee waraana akka hin qabnes ifatti labsee jira. Yeroo sana waraanuma ABO ta'ee kan ture waggoota dheeraaf waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe immoo irra deebiin of gurmeessuun maqaa isaas ABO jedhee ajajaa olaanaa Marroo Dirribaa yookaan Kumsaa Dirribaa jalatti gaggeeffamuu jalqabe. Sochiin kun waggoota 5-6 kana cimee itti fufee jira. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota biyyattii keessa socho'an ergamtoota yeroo kaan immoo baandaa jechuutiin ibsa. Ofii garuu waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Eertiraa wajjiniitiin hidhata qaba. Dhimma faayidaa biyyaalessaa mootummaan Itoophiyaa kaasu ulaa galaanaa irratti ta'u ejjennoo akkamii qaba kan jedhu gorsaa ajajaa olaanaa ABO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa gaafannee ture. Deebiin isaanis kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyuun ergamu weeshu. Ergamni inni qabu waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo saba kana qofaaf ergama jechuudha. Dhugaansi jedha waan akkasii warri mootummaa ni ololu. Gaaffiin ulaa galaanaa kaatus gartee uummatuma kana gartee lolatti guuru gaaffii saba kanaa gartee akka gaaffii isaarratti fuulleffatee hin sossoone gochuudhaa fi waraana tokko keessaa waraana biraatti deddeebisuudhaan hafe waan gartee bu'aa guddaa qabuu miti jechuudha. Ulaan galaanaa gartee lolaan dhufuu hin jiru jechuudha. Ulaan galaanaa akkatti dhufuu qaba. Kana dura gartee mootummaan Itoophiyaa bara Mallasaan keessa jiru lola waggaa dheeraa booda Eertiraa waliin dargiin gaggeessanii booda sadarkaa gartee addunyaatti waan gartee wal falmiin ni turte jechuudha. Inni daangaa. Asabeen immoo gaaffiin hin turre jechuudha. Akkuma jirutti kennanii jira. Ulaan galaanaa kuni lolaan finnaa inni jedhu kuni ergama biraadha qaba. Biyya namaa ka gartee ka sadarkaa UN'tti mallatteeffamee kenname deemtee weeraruun dippiloomaatikalii kasaaraa guddaadha qaba. Isa deemtee weerartu dhiisiiti innumti Somaalilaand keessatti memorandum of understanding ka mootummaa Moqaadishoo jiru waliin otoo waliin hubatiin godhame kasaaraa guddaadha Itoophiyaa irraan geessiseera kana turallee jechuudha. Amma immoo kasaaraa dippiloomaasii qofaa otoo hin taane kasaaraa lubbuuf qabeenya guddaa baasuudhaa malaa jechuudha. Kanaaf nuti uummata keenyaan waan jennu lolli kunis hin ilaallatu keessaa qoodan fudhatinaa. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo Tanzaaniyaatti marii nagaa yeroo lama gaggeessanii ture. Garuu qaamoleen lamaan osoo waliin galiin adda bahan. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa mootummaa Ameerikaa ta'uun tajaajilaa kan turan Maayik Haamer ture kan isaaniin walitti fidaa turan. Isaan immoo yeroo hojii isaanii xumuranii bahanii jiru. Bakka isaanii namni addatti muudame hin jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu deemuun qaamni walitti fidaa jiru ni jira jennees gaafannee ture. Warri nu gidduu jiranii waliin quunnamtiin inuma jira. Hojii dippiloomaasiitti ta'e waan namoota mootummoota gartee hojii kana keessaa hirmaatan waliin wal arguun inuma jira. Caasaa mootummaa keessa jiran waliin quunnamtiin jiru akkuma jiru jira. Kun immoo
gaafa gartee dhimmi haasaa barbaachise dhimma gartee maaliif akka dhaabbanne gaafa walitti muufeessisu itti himnaa jechuudha. Maaliif dhimma gartee gaaffii saba guddaa qabannee deeggarsa saba guddaa qabaachuu keenya waan beekaniif sana dhaggeeffachuu caqasuu barbaadan jechuudha. Mootummoota biyya ollaasee namooti bebbeekamoos namoota gartee mootummoota Awurooppaa keessa jiranis bifuma wal fakkaataani gaafa barbaadu dhaamsa keenyatti qaqqabsiisu ni jiran jechuudha. Kana jechuun immoo mootummaa waliin haasaa nagaatti fufneerra jechuu miti. Wal lolaa jirra. Dhabamsiisna jedhee dhama'aa jira. Sana immoo danda'a hin danda'u jechuudha. Maaliif kaayyoo sabaa kaayyoo dhugaa qabatee hooggana jabaa qabaatee gartee miseensa of kennaa qabaatee saba soso'aa jiruu fi suni waan gartee akka salphaatti gadi galuun ol guddachaadhuma jabaachaadhuma jira. Kanaaf mootummaa waliin haasa'uutti hin jirru. Warra mun gidduu turan waliin hariiroo hin jirtu quunnamtii hin jirtu dhuma jirti jechuudha. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota dheeraaf erga wal dhabanii kan isaan araaraman bara 2018 ture. Kanumaaf ture ministeera muummee Abiy Ahmedis badhaasa Noobeelii nagaa kan isaan injifataniif hariiroon isaaniis haalaan ho'e. Uummanni illee wal keessa deemee daldalachuu jalqabe. Finfinneetii haga Asmaraatti jechuudha. Haa ta'u malee booda kanarra hariiroon isaanii qabbanaa'aa dhufe. Kunis waraana Tigraay erga dhaabbateeti. Waliigalteen Pretooriyaa yeroo mallatta'e mootummaan Eertiraa hin gammannee jedhamaa ture. Sababni isaa immoo waliigalticha keessatti hin hirmaanne. Waraana keessatti garuu hirmaatee ture. Loltoonni isaanis daangaa Itoophiyaa keessa seenanii yeroo dheeraaf akka turan mootummaan Itoophiyaas ifatti ibsee ture. Ergasii hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa qabbanaa'aa deeme. Amma garuu muddama kanarra gahee jira. Duubatti deebine yoo ilaalle Eertiraan maandhee yookaan buufata hidhattootaa yookaan mormitoota mootummaa Itoophiyaa ta'uun waggootaaf tajaajilaa turteetti. Isaan keessaa ABO, Adda Bilisa Baasaa Uummata Ogaadenii fi Gimboot Sabaat jedhamee kan beekamullee kaasuun ni danda'ama. Boodarra hundi isaanii achi keessaa bahanii ture. Amma garuu hidhattoota Itoophiyaa keessa jiran alkallattiin ni deeggarti jedhamteeti kan himatamtu. Dhiyeenya ajajoota waraana bilisummaa Oromoo duraanii dabalatee hidhattoonni qabsoo nagaatti deebi'aa akka jiran mootummaan Itoophiyaa ni ibsa. Kanuma dhiyeenyaa yoo kaasan hidhattoonni 160 ol ta'an qawwee isaanii kaa'uun mootummaatti harka kennatanii ture. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota ajaja koo jalatti socho'aa turan miti jedhee haalus jechuudha. Bara darbees ajajaa zoonii giddu galeessaa waraana bilisummaa Oromoo duraanii ka turan obbo Sanyii Nagaasaa waamicha mootummaa simachuun erga galanii mootummaan muudama isaaniif kennee ture. Namoonni kaanis keessa jiru. Mootummaan Itoophiyaa bulchiinsa amma jiru keessatti bakka yookaan aangoo kan isiniif kennu yoo ta'e maaliif marii nagaa kanatti amantaniin galtan jedhees obbo Jireenyaa gaafadheen ture. Deebiin isaanii akkas kan jedhu ture. Nuti aangoo qabannaa fi yookiin bulchinaa fi qabsaa'u jirra miti. Waan dabeetu jira. Sirna tolchinaa. Sirna tolchina sana keessatti immoo uummanni abbaa barbaade haa filatu, abbaa barbaade haa kaawwatu. Nama taa'u sana otoo hin taane uummanni gaafa barbaade buuse gaafa barbaade baasu sirna sana yoo qabaate rakkoon tokko hin jiru jenne malee ofii keenya deemnee bulchaa taana waa qooddan aangoo yookiin dantaa barbaadan. Kanammoo in the expense of qabsaa'ota. Qabsaa'ota wareegama malle baasistee, hiccisiistee, hiisistee isaanirra ejjettee ta'uun ittiin jiru. Kunis ammallee wareegama uummata keenya isa guddaa gaaffii saba keenya sanarratti ta'uutu ittiin jiru. Kanaaf sirnichi kan uummanni keessatti murteessu ta'uu qaba. Gaaffiin ulaan galaanaa Itoophiyaan kaasaa jirtu sadarkaa idil addunyaatti fudhatama argataa akka jiru himamaa jira. Keessumaa Itoophiyaa fi Somaaliyaan muddama yeroo dheeraatiin booda gara waliigaltee nagaatti dhufanii jiru. Mariin Ankaaraas bu'aa gaarii akka argamsiisaa jirutu himama. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed dhiyeenya kana miidiyaa tokko waliin gaaffiif deebii yeroo taasisan Itoophiyaa fi Eertiraan waraanatti galu jedhee hin shakku. Nunillee gara qaama tokkoyyuu goruu hin barbaanne. Haa ta'u malee Itoophiyaan wal dhabdee keessa osoo hin galiin yookaan walabummaa biyya tokkoyyuu otoo hin sarbin karaa seera idil addunyaa eegeen ulaa galaanaa argachuu ni dandeessii jedhan. Itoophiyaan Somaaliyaa wajjiniitii waliigaltee mallatteessitee ulaa galaanaas argachuu ni dandeessita. Kunis faayidaa waloo irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Gara Itoophiyaatti yeroo deebinu immoo raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa faayidaa biyyaalessaa biyyattii kabachiisuuf yeroo kamiyyuu qophii akka ta'e ibsee jira. Keessumaa faayidaa bishaanii wajjiniitii wal qabatu addatti maqaa dha'eera. Ulaa galaanaa akkasumas immoo dhimma hidha Abbayyaa jechuudha.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa lama irratti cimsitee hojjechuu akka qabdu ibsanii jiru. Isaan keessaatii tokko ulaa galaanaa argachuu ishee mirkaneessuu qabdi jedhan. Kan biraan immoo dhimma haaromsa guddicha Itoophiyaa yommuu ta'u, lameenuu karaa dippiloomaasiidhaan cimsitee hojjechuu akka qabdu ibsanii jiru. Kanaaf muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa kun garamitti deema? Itoophiyaan haala kamiitiin ulaa galaanaa argachuu dandeessi kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a.